Waliinode naannoo dhaabbee kumsaa firoomaa wal qoode khayrii wal donnoome shirrii walii qoode qawmii baay'ifatee bilisni gammade kijibni dhugoome akkiin taa'e gadde bareedni fokkisee fokkisaan bareede moomin afaan nabee shayxaanni baroode bishaan turee botaa ibidda daamotaa sobatu mi'aa'ee dhugaan nama goode yaa rabbi ree keenya maaluma nuu qoode. Maaltu dhufa booddee yaachiftuudha jamaatti nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan. Faana jara sanaa rabbi nu haa buusu karaa jarri ba'an rabbi nu haa baasu. Inni hin kaasu guruupii karaa biraarraa natti dhufe qoyi gaafadhee yeroo tokko itti naa egaa siinuu deeffattee eeggattee dadhabde. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ندكيسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 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 ثوابت يا رب ندوتين يا رب أدراكو تاكو يا رب نقجل شوف تاكو جروبي بني جنان آسافي الدخان إذا درا في تدافن سينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتا جرا والله الحمد لله رب العالمين قال إنك ربي الحمد لله رب العالمين الحمد لله كرب ساتي كان الحمد لله رب العالمين سين اللي ورا دوستني كومنتي ورا ساتي نو ربي ساتي كان نسينجاي الحمد لله جدا نمي شكري ربي نقال فني مالك مالي سنتيم واتو كغافنيا تني كوفتم بيتال الحمد لله جدنا اسمع عافية كذا الحمد لله جدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجه جرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله جرا والله ميكاتو ساتي كنا قد تلعب ميكاتو فاي ما تلا رتي ميكاتو كنو من أجر والله يا ربي وكلام ورا من أجر الله يا ربي أنا قال يا ربي نيك يا ربي نتيم في الدين ورد دبي نا قدا ورد سودي سلاس أوفيس أكنيد دبي قدا يا دودا ورد دبي جتا ورد دوبرا إستر ورد كرا فيا تكتنو دبي نو قدا numeri wayye numeri maradu ka bai malle marata o irriba si do we akka gotu yo irrimni si dide wai koti wallahi yaki kansima bishan talji o wani katin shawri gal bishan talji sa inna o wai mai bakki shawri keti ino watai enyu godat eddo qabana rabu fat wallahi tuman utuwo fil qorsin naashifaadhaan utuu of hin qortin laxxi jedhi dhaqiitii birdilibsii jala galee achumaan rafiitii laxxatte dheesi qaba. Waalaikum assalaam warahmatullaahi wabarakaatu asan biyya mucaa beekamaa asii ka'ee daqiiqaa 10 gidduutti Itoophiyaa ga'ee dhufu baga nagaan dhufte adiraaqee daqiiqee keenya dhaqee gidduu kana naa laali kottu ta'ee kunaa dubbisii deebii kottu amaanaa rabbii sittanii kottuu galii asitti namarrattan si kadhadha asan biyya akkuma beektan qaniirraa Itoophiyaa ga'ee dhufa. waan raajiidha kun muujizaadha kunis astaghfirullah wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh isin galchaa in kolfina attisiku እናንተ የምትስቁት ማለት ነው የአማራ እዚህ ያላችሁ አማርኛ የምትጽፉት እኔ አማርኛ ማንበብ አልችልም ግን ማውራት እችላለሁ ስለዚህ ስድብ አይደለም እኔ ያልኩት ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ትከሰኑ በገነጋን ነው amma gruuppiyonis ni bane ana tokkane maaliif ana too dura ergate jettanu daqiiqaa isaa kaaya fixuufan nama 18 dhufee galee jira aqiidha wallahi abbaa dura ergate sinin galchaa waalaikum salaam na galchi bismillahir rahmanir rahim banuufan alhamdulillah salatu salam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawata buusaga undi kesan nama dibbala maaf titamito salawata buusa mucammaraatu damo ittowal maraannan qab salawata buusa sallallahu alaihi wasallam jedha yeroo tokko salawata oban buuftan nambara gruupii banuufan salawata mootuun buusin maal laa faayidana qab sallallahu alaihi wasallam tigeesan la kana wallahi ila kaynamati akan ide maka bishaan ngapa bisha ila wallahi kan yo waan barreessitan abdan wallahi an beekumsa qabaadhe miti salawata buusa ta faayidaa isinii qab koomenti immoo xinikaageetti godha koomenti keessan isinitti mira warri koomenti waan hin taane
Qubeenaa barreessisiin hin jenne asan biyyaa salawaata buusin jedhe malee. Qubeenaan wallaalli numeeriin jedhama hundi keessan nun beektu. Numeeriidha namni. Numeerii miti salawaata numeerii irratti buusaa hin jenne. Gamaa rabbii keenyaatti sallallahu alaihi wasallam isaan irratti buusaa hin jedhe malee. Wallaahi warri gaggabaasee ajjataa. Harka keessan kanaan bokeerii argadhaa. Bismillahirrahmanirrahim. Fixanii. Salawaata. Ilaan kolfiti immoo tokko maal kolfii. إله والله أنت عتن فالكل في سيفا مليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رب خيرك وانتي ما مينا أرجع هيش وانتي أفانجين يا بو خيرك أباجو كبا يو إسين وان دان بريزدان مي معلومة إسم جنة بسم الله الرحمن الرحيم إنجليزيان دان جروان ساعتي كان إسين إنجليزيان دوبتنا ترجعت مالين قد أنو إني إنجليزيان وتاي والله بتا قبانو إنجليزيا وطا قبانو أيونيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا نما وي واخد دي إلى صلوات بوز إلى كانت صلوات بوفا مالي زمبيلو وانرك بريسو شورتا مالي جدينا فايدان كبني إسا تفايدان هني كبا وجي كينيات كحل Amarinya imbet tula mucaan kun amarinya fa barreessiti emeo kinadha nama galchuu dhiise isinuma warra goomentii maltii keessa ni deddeebisa imaan jedhamtu kun imbeetu sobdee isiin oromiffa barreessiti jira barnaa majaan achumaan inni oromiffa isiin oromiffa barreessiti amaariffatti deebisa imbeenna mucaan ana sitti meen jira ilaa nama meeqa irratti sitti maalama 280 yoo rabbii guyyaa qiyaamantamante gaafa duraa nama of sodaa'ee rabbiin sodaatte viidiyoo sirbuu dhiifte amma immoo maaliif ditti deebite yoo rabbiin sodaatte nurratti hin sirbin nurraa kaase viidiyoo dalagaa ibsan rabbiin si qabne ragaasitti ta'u nama siin jedhe rabbiin si qabe afan gaafa duraa eenyuun sodaatte eenyuun sodaachuu dhiifteetiin natti deebite ayya bismillahirrahmanirrahim namni dhufee du'aa yaltu kunu godhe du'aadhaan nuu banu hin jiru isinii warri na kolfisiisuu kolfaa galtanu hin ergatina kolfoota dhaqaa viidiyoo laala an kolfa barbaadaan jiru maaliif jennaan du'aa inuu godha kottaati malee isa kolfitanii nagaa ishiin nafseen keessa دولة نترجت والله إنجل هتشين دي بيس ما يا رب تلعبوا تاخو عربك هنا يساو انت بو كيريا تو مالي شري مت بسم الله قوسة قط عابت سديد عابت ام انجلي فلوفتي نتين يجي تشوبر بعد تاتي مالو نقال سي قربا ترى Memuca dakika tokko gidduutti daqiiqaa 10 gidduutti asii ka'e Itoophiyaa galu laa kunoo laa sa'an inni qabadhe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome. Bagana ganno eddan. Akkam nagaadha? Nagaa wallahi akkam immoo jabaattu adira. Jirra wallahi alhamdulillah. Akkam afiyaan nagaadha? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga jiraatanii irra geessan salawaata buusaa dhaattamtee kasira. Wallahi maalati naa jetta qubaa koo barreessita isan salawaata buusaa jedhu. Maa buusee dabar lama gizee lama buusee iyyaan tokko buusee lama buusee iyyuu. Meeqa buufama beektaa kanitti meeqa buuftee sawaa bargatta seenaa isaan beektu. Ati islaama miti. Dhibba kamaa. Dhibba eeqaniirra. Itti qomminannaa jedhama abbii biddarraa nu atta quqaa sana booda kana. Yaa Rabbi yaa Allah yaa Rabbi. Ay wallahi. Rabbiin ibiddarraa jenna jaanuu abaasu. Inni koomentii waan hin taane barreessitan ibidda dhaqaa mee harkaan qabaa haati maaltu na eegaa asan biyyaa kana utuu ajjeesan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu? Wallahi alhamdulillahi rabbil alamin jirtu? Shorta ko akkami? Wallahi nagaa alhamdulillah. Hujaannu illa jiru sanas baay'een jaalladha. Jirtu nagaadha akkami? Jirtu sin. Jirra alhamdulillah akkam nagaadha?
numerico barada faisir resite. Oi, wallahi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mata ko durani argite beita. Anu yaadadhu. Yaadata yeroo darbe viidiyoo illee irraa gubeera viidiyoo muuziqaa aan hojjedhe hundumayyuu gubeera an argitu isa intini mataan koo baay'ee dheeraa ture bakka hedduma Akamar dua latari utawa. lakki baay'ee Walla sun hin jiru. Eh. Yaatii biisa irra keessa kana goote muradhuu jechuudha. Asan biyya. jabaadhu rabbi si haa gargaaru duraan bakka hin taane noolaa hojii hin taane hojjedha amma salaatatti deebi'e wallaahi karaatti na deebifte maasha Allah si jajjabeessuufan isa dhugaatii bara Wallahi yaada gaarii qabdi. Yaadicha nan soba si harta wallaahi warabbal kaaba an duraanin sagadun ture kuma sagal bakka bakkuma hin taane noolan ture eddatti tiktookii irratti baatee ijoollee gorsuu jammarte aha waata amma inni mindinneኝ ammaal inneetuun jammare barte Wallahi rabbi. ማለቴ አመረቢ ነዝሬፈት ወላሂ በቃ በጣም የሚገርም ነው። እሺ ዋና ማድጉ ሲጀጀቤሱ ፈን zikrii jedhamudha ammoo masubaan kun qophaa'ee ta'a abboo maajaa. Maal jechuudha. ዋንታቴ ወላሂ ገልገላ ገነ መረብቲ በዋጅረ አትዶ አይና ከዱ ዋንም በሌተ ረብና ዲሱ Rabbi si fadhiisu. Wallahi akkasii. Ya Rabbi nuris. kanatti hin beekne keessoodha nama baay'ee sirreessaa jirta Wallahi. waan jajjabeeffamuu qabdudha. Biyya tu ainu godhatu. Qaniira rabbi si milkeessee nan Itoophiyaa geessee dhufta. Inni Itoophiyaa illee fuuta Itoophiidha. Maal jechuudha. Jadi dua ini mau kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ini tumuta waan kana tane jaalu jechuudha malee. Isa ani isa butuun si akkatti seeqachuun Awaasa du'aayilu kan magariibni geera magariiba salaateen deebi'e har'a nagalchi waan anaasa'u jira. Ayyee wallahi ennante dhufte singal. Eessaa ga'e immoo magariibni jedhan. Dubaayidha. Dubaay. Baay'eedha. Bakka salaateen deebi'an ennan dhufu nagalchi. Ani ifatti kun asanni Dubaayidhaan nu malee nu ta'an jiru. Abshir. Dubaay jireenyaan ta'a. Jireenya qe'ee qawutiidha wallahi. Numeeri du'aayinaa kadhu. Akkaasii kana birrataa taa'uun hin jiru beektaa achitti immoo wanti baroota. Maal asii kun wallahi udduu eleen fakkaadhatu kaameraan kun hin jiraanne. Utuu mee viidiyoodhaan kottuu na laalina. Miseenjeriis nan laalina. Miseenjeriin nan eenyu godha nan diimeffadha. Mee imoodhaan. Baasil. Sila soo innoo beektaa. Aangoo silkiitiin biyyuun dinu wal sobaara malee. Silkii ilaa footoshoo anilaa nama takkattu innan viidiyoo jammaru jedhe jabaadhe addeeffadha. Utuun kan irraa akka kootti dabarfadhe wallahi iddoo ileeti. Haloo. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan biyya? Wallahi jira alhamdulillah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Maashaallah alaikum. Hedduu namatti toltanii. Akkasii jajjabaadhaa isinin jenna gaasini. Wallahi inshallah rabbi nu ajabeessu. Du'aadhaan akka nu bira dhaabatu. Inshallah numa hundallee agartee rabbiin nu haa milkeessuma jenna karaa isarratti nu haa qabu jenna. Diinii kanallee waan jabaatti hundallee rabbiin nuuf haa laaffisu. Haala misharra jirtan gaa isa sirbuus isa waan arge haasa'urraa isa gartee namni taaqqabuun dirqama islaamummaa baate gaa maashaallah tabaaraka rahmaan jeen darasa. Waan danda'an beekumsa dhaban illee kitaaba waan himan dhaban isii kana rabbi nutti kenneera. Wallah. Isiidhaan immoo qarcacci boodaan. Rabbiin si jajjabeessu. Jiru eessaa fidde numeera. Kunoo carraadhumatti si fidee dhuftee itti yaada kennachuu dandeessate. Akka galatoomaa alla nama geessu. Yalla jedhi faatee daqiiqaa lama isinii kenna hunda keessaniif. Abbaa carraa abbaa taraa. Faatee dhaamu. Faatee abbaan galche daqiiqaa lama lat. Faateen tokko maashaallah tabaaraka akkana. Zuuzuu aggaaru immoo eessa badde mucaa.
Boosa taayyuu. Asan naa gaafadhu mee namicha takka mana na boochisa maal taate? Maal jechuudha? Rabbii. Qoy abbaan kana daqiiqaa 14 gayateera ergatee mee tokkoffaa ergatte. Si galcheera la na galcheetti daqiiqaa 14 iyyuu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaa keessanii? Wallahi alhamdulillahi rabbil alamin akkamaati. Bareeddu daqiiqaa lama qofaa quraana qaraanoo? Laa quraana yani wati irraa dabde karaa sun maa rabbiidha guruppii keessatti dhaqaa karaa. Eeshi bakka quraana yoon dhiisee rakkoon qabu akka biraattiin qaraa warreen asirra jirtan hundi keessan akka hafuutu naa jettu nan barbaada. Maal taate? Yaani afoonaan illas niin jedha. Yaani waadaan keessatti walitti hin bu'ama miti. Keessattuu kan wal dhibamu karaa miidiyaa kanarraa waan ta'eef. Sooshaal miidiyaa irra ol baate waa waraabdee gadhiiftetta. La waan akkasii gadhiisuu miti yoon koomentii jalattis nama arrabseeraadha yaani wanta akkasii hin jira kan namni namatti mufatu. Iddoo barreessite yaadattu. Iddoo itti barreessite Asan yaadattu. laafii kana maaliiti? Hamma afoo tokko na jedhan qofan barbaada hoo maal taate ati? Anzilaafis hin haasa'u. Akkana miti. Bakka ati koomentii Asaniis haa ta'u, si numeeris haa ta'u, warroota as jala jiranus haa ta'u, hundi keessanuu afoonaan illaa arrabiif rasuulii jedhee isinis afoo tokko na jettan. Ila amma asirratti waa dhaggeeffadhu. Yoo sila asirratti waa asooftee jiraatte inni bahu itti afootu naadhaa jetta. Garuu immoo amma asirratti miti warroota as jala jiran jedhee maal? Hamma nama meeqa as jala jira? Asirratti waan jenne ka utuu asirratti waa jette dhuguma si jedhan hin jedha. Jedhaa fi garuu yaa sittani maayidha. Yaa Rahmaan. Jedhaa fi warra jiran garuu immoo qoyya. Ani akka yaada numeeriitti ani waa tokko numeeri waa tokko dhagahime. Gaafachuun kan kee sirriidha garuu yoo yakka wayii raawwatteeraatte yakkicha sanarraa akkanatti yakka abalurratti hojjette yookiin miidhaan akkanaa hojjette yookiin immoo nama akkanaa ta'e qaba nagaan taasisaa yookiin immoo aadina jijjiisaa dhabu dhaggeeffadhuu ka'e dura dhaggeeffadhuu ka'e na taasisaa dhamoo waman yoon immoo hin beekini waan hin hojjedhe yoo jiraate akka dhiifamanaa godhamu waan jedhamu rabbi waan akkasiitti moo nama rakkoo irraa qabdu wayii qabdaati. La nama rakkoo irraa qabu osoo hin taane warroonni ani wajjiniin jiru kun kan keessaa natti mufatu hin jirani garuu kan keessaas natti mufanne hin jirani kanaaf akka afootu naa jedhan hin barbaade ka. Oye kota si jenneerra footi lillaa yoon ana ta'e. Isa kaakaa kolfaa miti an afoonaan illaa akkana jedhan rabbiif rasuulii jedhani kana qofan barbaada kanaan booda namas tokko hin barbaadu komentii jalattis. Kalas rabbi si haayiku. Ayyaa footi lillaa. Footi lillaa anis si jedhee abbummaa as kottaa. Isin lamaan hunduman gaafadhe yan. Alla nagaannoo jiraadhu giiftii ko. Footi lillaa footi lillaa. Kottaa abbummaa as. Ila iddoo biraatti waa jettanii kaatanii dhuftanii asitti eenyu maaliif hojjetanii yookiin koomentiin keessan iddoo biraati. Namni isin arrabsitan waa isinii galuu qaba. Ergime qanani meeqoo nama guddaa galchuufani. Tokko marumaan nuuf fixinne rabbiidhaati. Abbummaa jettee ergeera mee kaasanii hin deemanii. Sadiin baanee laata? Allaa hin beekan itti ergeera immoo. Hin jiranuu mee hin deemanii. Otuu isaan seenanii haasa'uu barbaada isaanii wajjin. Naa galchiif oolu. Naa qoyaame isaaniin fidaa. Itti ergeen ka'e. Asirraan isheeritti godha. Yoo jiraata. Qoyaa namni ajjala jirtan kunoo isinitti ergeera la kaasaa laa isinittan ergaan. Ergeen jiraa nama baay'ee jira jedhan qo'aa galchee ka'een baasa.
Yalla abbaan kana galtee kaatee achumaan baaseera nama tokko. Aha. Qoy gifti. Booddee galtu abbaan galchee baasaa jiru kuni maaliif? Ajaa'ibaan malee galchuu miti. Baay'ee. Amma ergadhaa laa irraa hidhiseera. Baay'ee achi deebisaa warra ergattanii jirtan. Warra ergattanii jirtan achi deebisaa abu maaziin galchine. Ayyaa galaniiru. Ani nafteeruu isaantu na affeeree. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. انت انا شرطاتي مو هسانو جرتانو انا ادوهو. نبي دبي. آمين آمين بقى جراتني بقى سني. اما شرطا قفام يا غازي تيك توك تيسو سين بربانا بيتو. مرفي قفام جاوك او هيداتشو قونا بيتو. هيداتشو. إدرا بلت إيه. باقي ولا ارجنان سنينجا. باقي انيس بربا. ايغل ايبر انيس لال. لال ارجيتا ديغا تنما راغوران اللي لال. ديغا هوندا ديغا ساني اللي لالو قمنا بيتو اما. بايبلا سين قمنا ما شاء الله كريستياناتيس كم قراناتيس هوندا يسي دوا كنو في قمنا كان لمان رابيتو. ايه والله. قوت انا دفو بروان كان كو ان شاء الله بقرب بسنجرا تسي يعني آمين آمين بقى جراني ولا ما ارجين. قالني ربي فاقو اكنا قابسو انت انا بيتو كديسا تابي أكم جرتن شيء كنا قاعدة؟ نقال الحمد لله بقى جراتن ما شاء الله. مالتو عرومي يا روباي سينور مرفي كان ورانا انتمو الرئيس نيف درتك مرفي انجل كمان وراني. ويا اللي في الراباسون قبضو كانوا قبان سي ورانا اللال عندك قبضي بكا وندا كيس ويا كيس مالي برباي ويا تم بابتي نونغالا دوان أكاس إنجال شامري تيجي فان ندور بادي بيتو دانو بربادا أما كل كوسي تانجي دري في دكوني جباتي جنان ربي أفايجو أكاسي إذا إيماني رته إذا قرتي ديني رته سون دا إنجرا ديجا لا إندا والله في ماله كتابة في مال كتابة رجرامتي عليكم السلام مال تواري إن شاء الله أبصون بكجاجر تيمو إريراس باتو مجراني بيتو إريراس باهني باجي نسمعتها مج أكاسي مال أبيجيني داون مجراني شرطة أس داون مجراني بيتو كان واديف ناري هوجي كني إمبون الرأي والجي قولوا قبضاتي زيادة قرته باقي جراتن أكنا لال دامني والله مكاناتنا أرجعت كانوا معصوني أصلا ماله ولا ما في جنة ولا ما في روحي قلبي وحياتي شني بريدو إيش جدنتوني ما هافو قبضي بيتو إنجا تقبضتي أصلا نمتو جوالين كباميسا nuti barse nurra hadisa sirbuma nurra hadisa shurxanis jedhe sirbuma kan nurra hadisa jedhe kitaaba keeti jedha kunis indoro dhisa jedhe haram yogu jedhan sa akkam jetu haram kan akkam ila ummanni bira beeta safu waan fofokkotu waan babbada jedhani islamni haram jedhani beeto ummanni yo garte rabbiin blookii sin godhu inni bakkinni si geessu qulinxoon isaa jahannami beeto inni sadide maalinne mootummaa faalleessee inni dhamaa beeto rabbiin namni faalleessee obbo islaama eegatee yoo kiristaana taatees safuurraa wal dhoorgina beeta shurxaan wayii gartee islaamaa fi kiristaana waaqeffataa peentee jedhan jedhu maqaan laalu hojii isaa fokkottuu hunda kan aadaan keenya hin qabne hunda oromoon isii aadaa keenya jedhanii namni qullaa deemuun harma baasee asirraa urgufuun maal isaa dhufte dhiiroo kun bineensa hoo eegeetti tolchee beeta isa qaama saalaa shaffanatu kaan gartee rabbiin kanuma lakkise malee maaloo harma isii mul'ata vi as kaayyate dahaba isiin kaayyatee isiin mul'ata waraanuu qabda bakka hunda beeytu waraanamuu qabdi shayxaanu isii waraane inni kaan akkana jedhe dhufee ilaalaa beeyta maaloo maaf irraan baafne akkuma san billaa aleek mi ol dhaabbadhuma jedhaanii beeytu rabbi rahmata isii haa godhu rabbiin dawaa godhu dawaa haa godhu nuuf mee isinii bariitee maaliif jirtarre kaan booyaa jira kaan gartee rakkataa jira marfee kana kan dhugaa haa godhu gariin haa waraanatu rakkina qabaa beektaa gariin sammuu cinqilaati fayyaan qaba jedha malee maraataa asirra heddumaate baay'een isaa kan waa himus raayyaanuu jedhe shayniinis maraata jedhe kan tokko waa hatuuf maraate tokko ibiddarraa nama dhorguuf maraate
tokko gartee birrii barbaadaaf tokko qabeenya barbaadaaf tokko jana barbaada namu maraata waan maraateef qaba nuti jahannamiif maraachuu jirra kaan asirraa janaaf maraata kaan sirbaaf maraata olii garraasa inni sirbu birrii itti argate barra caaluunis birrii itti nyaate artistii itti ta'e barra ati maal argattame maali galli duddumaa cituudhaaf hurgufanii Yaa akka maal ispoortii illee ta'u barra ispoortii illee ta'u barra ispoortii illee bakka itti godhan qabdii beektu nuti yoo isin Ulaagaa asirra qabatanii? dhufne shurtaan reakshinan godhu yoo isin asirra hin dhufne abumaasi isin naasa waa dhiisaa quraan dhufee hin himu haraam dhiisaan jedhu isii asirra dhufte irraa asoofna gartee maqaa waliin beeynu gariin maatii hin beeytu jedhe gariin maatii jawwaala maatii siiti yoo gaafatte hin beeytu gaafa yeroo deemtus maatii kiyyan agarree jetteetiin kana biraatiin godhatti beeytu